lakkoofsa tokko duuntaale lakkoofsa 8 fudhadha. Lakkoofsa tokko namni seenuu fedhu hunduun barreessa. Lakkoofsa 8 barreessa warri challenge kuma fudhadha. 8. Warri challenge lakkoofsa 8 barreessa. Dr. Asli ajirta kan agarsiisuu barbaadda. Warroonni dhiifamallee warroonni biyya Yurooppaa fi Ameerikaa akkasumas maal jiru zeeliif kaashaappii sila kanitanii fi gaarii namni tokko irratti nama amanama tokko irratti. Ni danda'ama barkuun hojjetu kun Ameerikaa maraa arguu jiranii moo eeyyee kallattiin jira amma wanti namni appilikeeshina qaba. Amma yaada dhonna godhi gargaarsi kun emerjensii waan ta'eef. Emerjensiidha kun akkasuma barbaachisaa. Kanaafuu karaa ittiin deemuu danda'anii maatiin dhimma rakkoo irra jiru waan kanniif obsuun barbaachisa. Wanta sagalee lakkoofsa 8 kana galcha yoo dandeettan. 8 eeyyoo. Mee tara daqiiqaa hodhannaa dhiisaame. Ayyee mujjiranii qabdaa sheekatteefuu fi meettaa fi dookee nama ana banta. Laasii miti mucaalaanii fi doona. Osaas challenge kuma 10 fudhu tokkuma 5 fudheetiin anis daqiiqaa tokko galmaan gaa'eeru. Akkana. Akki goono takkuma 10 nama 30 or nama 20 ka challenge tana na wajji cufoo jiraate boodarratti waan ajaa'ibaatti akka goona. Boodarratti waan ajaa'ibaatiin cufna ammas namni hanga kuyyoonuu guutame nama 10 nuu godhu nama 20 barbaada. Nama 10 nama 20. Abbaan nagaa fatee isa biti isaanii isa isaan naannoo aanaa kam ijaan. Saddeetan eessi girtan isin aanaa kam jirtan aanaan keessan. Baankiin teessan biyyata biyyiin. Baankiin teessan tabi saddeetan. Adreesii sii barbaadani. Muti irraa ka'ee guutak. Nigdi baankii nigdi baankii. Naannoo kam istee wanti keessan. Ganti keessan. Arbii gololchaa magaalaa Haroo. Gololcha okay gololcha magaalaa. Thank you. Ayyee ustaad itti oofete. Abbo Jadarsi hanneetti jira ustaad Hamza abbaa barbaade galchi. Tole yaa harkuttiin jiraniin galcha abbaa lakkoofsa 8 naa barreesse. Ammoo lakkoofsi 8 kun hundummaate haa. Warra eega ol bahee galchuu miti gaafa ol bahee galche jee himu malee akkasimi. Akkas yookaan firraa barraa miti rabbi jinni itti haa yaajaju jennee. Keessaan nu erguu dandeettanii namoonni gara namatti dhiyaatanii foloo irraa qabdanii. Galchee kafum godhanii na wajji Profeesar Usmeen nam tokko naafi Profeesar Usmee nama 2 nuu qaba. Dan harkeen jira Profeesar Usmee. Bilaalis qabadhu qaba Bilaalu maa qabu. Bilaalis. Gurmeessaallee qabadhu ree gurmeessaan kuma koroni gawwee galchaan galchine galcheen innis godhan. Yee. Gurmee. Nama afurii qabataatan. Mee Barreento. Barreento awoo nama kana rabbi jinni itti haajaju wallaahi ish. Kanaafis hin jeebalan tageessitu nu jumaa sarka balleessite faayidaan qabdu farshaa kai. Kallattu mana kaawuntii keenya rabbiin rahmata keessa kaayee akkanuma galcha. Namni rahmata qabu. Ayyee. Warra as jira jiru kana hundarratti keessaa riisitii erga iskiriinshaa godhaati. Isin hundi ammoo silkii lammaffaa yoo qabaatanii silkii takkaan akkaawuntii keessa ilaalaa keessa inboksii keessa hin deebi'an. Anis na lakkaawwadhu yoo isaa galchee hin jiraaye. Ustaz. Dabal. Oh. Mee yogguu takka ati afaan keetiin lakkoofsisan naa himime. Siin dhagee. Lakkoofsa naa himime. Ustaz hamma gaafa du'aan harkutti hin jiru. Ustaz himeef. Kuma takka. 58. 58. 17. 17. 90. 90. 68. 68. Dhume? Dhumti 7. Maqaan eenyuutu si beeku Kingo? Abdul Jabbar Adam Yusuf. Yes. Aye, challenge temet. Challenge tiya kuma 10. Nam kuma 20 kennu ni jira.
diidam goonuu Yoo jiraate naa baasi as nam tokko. anumaa si hojii godhaateef rakkoon qabu. No. Anaaf yaati kiyyaaf kee dhiis rakkooni. Dabali. Hojjetaan jiru akkaawuntii keessaa naa barreessi 20 jettee 20 nan guutaa rakkina qaba. Lama. Okay. Sadi. Lama. Dabal tokko malee. Garuu akkaawuntii naa barreessi keessaan okee maqaa wajjin. اوكي اوكي ابشر. Amma naa mijatu Booris ta'u Iftaanis ta'u nan gargaara. ابشر. Dabal nam. Mee nam tokko malee. Laal kuma diidhamarraa namni kuma kudhanii gabbu ilaal. Okay. Muhammad Tokki dubbadhu mee Muhammad Tokkicha dubbadhu. dubbadhu kaa Muhammad. nama fuula beektu ka kontaaktii wajjin qabdu yoo ta'e malee barnamni kana karaa deemaan kun waa Anna qottiin jiru dabbaalan nam tokko hin neeyne. yaa jalmaa siyaa darbu abbaan fedhe galchee abbaa barbaadde rakkoon hin jiru. Yaa. Namni badee jira akkanumatti taa'ee usee nama dhageeffata. Muwaasis dubbisaa wallee muwaasis naquuf deeman saa. Muwaaz chaalenjii 5,000tiin fudhaa jee. Oh, okay. Argimee nam tokko qofa barbaada nam tokko qofa lamaami nam tokko qofa Maarqoosi Hamzaa ani jira nam tokko nu dabala. Awoo wanni tina xiixaa jirti gama keessaatiini ammoo maallayni. Sheekha wanti jibbu wallaahi risiitii dubbisuu dandeesse. Shee Hamzaa fooloo godhadhaatii waan argitan hunda isarratti ergaa gaasi. Risiinni kanatti. No isaan asirra jiranii mi nutti mani haga seene nutti man maqaan himani. Ni man booda yaa. So nama tokko nu barbaada. Ziyaad Umar dhufee jira kunoo qabadhu kingoo. Hayyee. Ziyaad Umar dabbaala fidhabe. Ayyee. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ziyaad Umar nan beeku sani moo Ziyaad biraate adde. Sanuma Hamzaayyee. Ziyaad taanaan lakkii kaa shakkii takka hin qabnu. Takuma 20 moo 10 adde. Abooni nama biyya jiruuti nama biyya onnaa jiruuti akkuma takka hin galchaa waan danda'u Hamza. Dubbatuun qaalii bar. Ati maal taate humna akka itti dubbatta. Uuma qabanii rabbi sodaatan jeeti. Awoo akkaawuntiin akkanatti xiixaa jirti dabbaal maallayni maallaqa laafaa nuti dhiisi. Alhamdulillah rasiid rabbi haa dhimees diresa. TikTokii waan adda guutee mee ustaaza. Hamza. Sookandii soddoma irra galee waan guutii gattanii dadhabee yoo na darbes ni deebiin rakkoon hin jiru ilaalame. Indarbu deemi tuqi ilaaliiti maal si fida maali mujjira. Qubeedha akka asirratti.